يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم فيانا جايكي سنجرتو جباتو سيوفتو بوليجان صباح الخير. أكم بلتني يورمو جدي بتشون والله يورمون كوني وجينسي كأجائباتي iccitii amma gadi yaa'u jiru yoo dhaggeeffattan jechuudha. Gara feesbuukaatiinis gara tiktookiitiinis waan ajaa'ibaati. Ka duraa quuftuun tiktookii isii eda maakii gaafatte yaani maakii warroo gaafattee akkamitti imeela kee ati namatti kennite akkamitti namni tiktooka kee hatuu danda'ee jettee gaafatte. Ijoollee wayitiin tiktookii laayivii seensisuu dinnaan jette ijoolleedhaan naasirreessaa jedhee namni sun immoo nama qaamaan argee beeku kanaaf nama waan ta'eef itti kennadhe akkasitti achirraa hatanii imeelii kiyya fudhatee jedhee mucaa kanaan amma ati akkamitti quba wal qabdaa wal beektaanii jennaan lakki jette bar subhaanallah ani hin beeku mucuma kanayyuu ani hin beeku. Hirumaa isa hin beeku jettee waakkattee jechuudha. Mucaan immoo jaalalleesiiti. Viidiyoo amma argee dhufe gaadhi. Viidiyoo duraanii jechuudha kan yeroo isiin isa jaalattu subhaanallah ila waan miidiyaa kanarraa yaa jiran wallaahi rabbi namaa eegu miidiyaa kanarratti waan of eegan waan tooma jechuun fakkeenyaaf otuma waan guddaa ta'e otuma waan biraa wa'ii ta'e viidiyoo ati waggaa meeqayyuu hagam turaa oole jechuudha. Viidiyoon kan kee guyya tokko oluma baabeeyte kanaafuu jennaani wallaahi keessumatti miidiyaa kanarratti akka ta'inaa seenaa viidiyoo duraati gaabeeyte kan jarri laayivii isaa wajjin seentee ittiin haasoftee ati maaliif akkasina taatee midhaamin jedheen akkasitti waliin haasa'an jechuudha. Kayruddiin sanaa waliin hayyee badeen maal jettee situyyee na jaalachuu dhiisee na abaartee midhaamin viidiyoo sana argitanii angaraama wadheenya kan argee dhufaara feesbuuk irratti wallaahi baay'ee kun ajaa'ibii gurbaa tokko jalatti argee innaa eda akkasitti waakkattee jechuudha. Hojii ijoollee shamarraa kana wallaahi nama dhibaa akka duraati. Inni lammaffaan immoo mudambilillee hijjitee cimtuu tokko baasee jechuudha. Barana akkasitti oromoodhaan birrii meeqanarraa qaba aramni midhaamin jedhisa. Innaan oromoon kaffalamu midhaamin jettee mubaarik musammaaf akka jedhee xalxal jedhaa bahee jechuudha. Hayyee haaya ammaan tana hijjitiin inni baasee maal jedhe sanallee ammumaan kana naga'e wallaahi akkatti naa jaabe yaa obboleeyyanii maatiree baay'ee tokko na dhibe yaani maal jedhe aniif isiin haqa kan kootii jedhe aniif isii walii gallee jedhe isiituyyii akkas jedhii aramni sii tume wayituu hin jiru aramni sii qabe wayituu hin jiru nagaya kanaan akkas jedhinaan jettee jennaan akkasitti kaanee oromoo kan akka goona jennee walii galleetii kabirrii 70 jedhes isii dhumaatuyyii jedhi jennaan jedhee oromoon 70 kennuu diddee anis immoo 70 alani oromoo shakku isiin 70 jedhnaan jettee meeqa himee birrii 5,000 oromoo irraa fudhee 5,000 sana nyaadhee aarsee jedhe mucaa muzambilii sunii jechuudha. Ammallee birrii 2,000 qeerroo kaafudhee jedhe 2,000 qeerroo kaafudhee 1,000 kan mashwaaraa kennee 1,000 immoo ofii kootii fudhee nyaadhee walumaa galatti wannan isiirraa nyaadhee birrii 70 birrii 10,000 birrii 6,000 jedhe. Silli isaa immoo akkinutti walii gallee aniif isiin akkinu walii gallee akkasitti viidiyoo sana waraabne isiin afaanuma guuttattee argi birrii 70 jedhi jette argila birrii 70 jedhii aramna akkasina godhe jedhiitii akkasitti oromoo buusisiifna jette jechuudha afaan guuttattee. Ammaan tana ijoollee mana midaamii kun maalirraa barattan ani ofii kiyyaa silaayyuu wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin waan akka kanarratti takkaa hirmaadheetis hin beeku yoo akka namni sun rakkataa ranaan jechuu miti wama fedhe namni asirra dhufee haasa'e garaan lallaafu maaliif jennaa miskiina meeqa jira ka ollaabboo gargaaru meeqaatama jira ijoollee meeqaatama jira kan akka ajaa'ibaatti jechuudha.
birrii yoo itti ergatte amaanaa kee geessanii ittiin ga'anii akka jaabaatti gargaarsiisuu jiran. Nama akkasii gargaaree yoo jannata bitachuu ta'e jechuudha. Sawaaba rabbiin biraa argachuu yoo ta'e yoo sawaaba barbaadde akkasitti nama ollaa keetii gargaare. Ani gaa kanarratti onna dhibee intalli haga isiitti Oromoo irratti hojjetteetti. Waan guddaa isinitti hojjette. Warri gaafa dhayitanii gastii seentanii birrii ani birrii 5,000 jetti malee majnuuna. Ani birrii 3,000 inshaallah amma na argi akkaantii akka jetti ijoolleen. Wii gaddaama majnuunuma ani wallaahi wanni ijoolleen mana midaamii kun na aarsitu jechuudha. Nuyi keenya rakkataadha. Kakeetii waraqatan qabdu waraqata nama jechiisuudha jennaan ol baatee birrii 5,000 akka waan masgiidaa wayinii iyyataartu. Yoo ijoollee kiristaanaa ta'e beeti kiristaanii keessanii kennadhaa. Yoo ijoollee musliimaa ta'e masgiida keetii kennan rakkataa ollaa keetii kenna. Maaluma tol ba'ee nama fayyaa qabu ati ofii keetii ani naarsumaan beetanii ijoollee keenya. Ati keetii waraqata hin qabdu hojjetachuu jira. Obboleeyyan keenya hundi Dubaayii keessatti, Qaxarii keessatti, Suudii keessatti maaruufa jechuudha beekamaadha. Keessumatti Itoophiyaan bakka hundatti irra guddeessaa waraqata malee hojjetti hunda'u. Ijoollee Itoophiyaa yeroo dhufte kunturaatan teessu akka itti toleyyuun baati malee teessu jechuudha. Akka ajaa'ibaa kana hojjetachuu jiran. Isii qaxalee kanaa miti gowwaa miskiinni kan wanta tokko itti hin beekne donqooroon jechuudha. Harrareef biyyarraa baatee ka afaan hin beekneyyuu gadi baatee dalagachuu jirti. Kun qaxaleedha akka barbaadetti afaan Arabii beeyti maal beeyti waan hunda isaa. Ijoollee keenya kan akka waan maraatan iyyan akka itti viidiyoo waraabuun hin jiru eddeen naqanutu hin jiru maal hin godhaa iyyanu malee ishee sawwee. Wallaahi dhufanii iyyan eddee kan dhaabbatanii majnuuna. Raasii warni sawwee. Manuma namaa kana akkasitti jechuudha yaa jamaadha gaatiyyi. Aga fedhan ayyan malee waraabuun dhiisuu viidiyoo kana. Amma wanni isin beekuu qabdanu maali beeytanii? Yeroo jarra kana hojjannu haasa'uun natti hin tolu ana beekte. Eessa naqashidde kameen gubbaa koon jiraan ol dhufanii darajaa dhaabbatanii iyyuu barra. Innaa kanarratti qumaara Oromoo irratti hojjette. Xaba isinitti taphatti kana baraa. Yaa obboleeyyanii dhaamsa kan hadaraa yeroo danuu waan kana dubbadha wallaahi bas immoo namni nama dhagahu hin jiru. Namni tokko yoo fi waa wallaalee yeroo namni waa sa'u isin gammataati namni kun maaliif kana jedhe haadaasaa ola galata jedhaati jechuudha. Itti yaada. Maaliif yoo jettee habibtii nama meeqaatamatu waraqaa malee hojjetachuu jira ka duraatii. Dura dheengadda mana maakiitti birriin akka sana taa'amee halkan guutuu jechuudha. Ijoolleen akka sana mugaa dadhabaa sa'aatii meeqa birrii walitti qabameef. Intaloon kun fayyaa qabdi. Nagayaan ba'uu waa hunda caala. Fakkeenyaaf aramni gaariinis ajaanis nu jirti. Hayyee aramsuun badduu yoo taatu. Baate miti nagayaan waa tokko rakkoon qabu jechuudha. Waraqata malee akka ajaa'ibaa deemtee yoo dalagattee guyyaa barbaadde isiin iqaamaa ofiisiitii mataa isiitiin hojjechiifachuu ni dandeessi. Haaya amma laanaa guurtanu malee jettee isiillee feemisiinillee jechuudha. Kan dhukkubsataa garagaltee ilaalle dadayyuusni bichaan ankanaa baroonni feemsii Oromoo kanatti na aarsu. Bakka ija laalaniiti. Rakkataa meeqaatama jira mana midaamii kana keessa kan bakka yaanii akka itti himattu dhabdee kan immoo mootuu himattuutu boossu sagaleen si dhagaamuu didi meeqaatama jira. Amma mucattee assaan ta'edhaan kan iji dhukkubu sana tiktookii kanarratti wallaahi dhawaatetti dhufeen. Ilaa imimmaan kana naqaba imimmaan qabachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo hunda boosii asirraa nam tokko namni garagalee ilaaluu hin jiru jechuudha. Ijoollee meeqaatama jiran kan hojii dhabanii dhukkubsatanii waa meeqaan rakkataa jiran. Hamma intaloo kanaa jechuudha gaafa sana taa'anii akkasitti birrii walitti qabaa fi ba'an. Birrii sana fudhannattee kaatee ammallee geemii taphadhu malee jette. Geemii taphadhu malee jettee dheengada taphatte. Dheengada taphattee jettee taa'anii ijoolleen mana ala siinii mo'amtu jechuudha. Iluufaa taa'anii arrabsanii. Wallaahi mucaa miskiina sanaa na qalbii na cabsa maaliif jedhe. Tokkoffaa irratti Oromoo kutaa kanaa kutaa sanaa hin jedhu. Abbaan barbaade yoo taphate takkaa jechuudha. Nama hundaafiyyuu hin kenna. Akka waan iluu kana bira bitanii ka'anii wayi iluun kan maaliin kennineef dhufee kan maaliin kennineef maal jedhanii jechuudha ijoolleen taa'anii mana banatanii iluu raggaxani. Kanaafuu jennaan
intaluu fayyaa qabdu jechuudha. Adalagattu yoo gargaarsa ta'e gargaartan taatanii fi immoo arba jalaa akkatti rakkadha jennaan baate kunuu waan guddaadha jechuudha. Namni tokko fayyaadhaan nagayaan bahe intala isa biyya akka kanaati ganaadhaan mallee yeroo qabdi akka ajaa'ibaati nama meeqaatama bokka umriin achi siqatee haadha ilmoo meeqaatama biyya namaa kana keessa rakkachuu jirti. Wallaahi ka Oromoo kun si ajaa'iba bara. Akkasitti jechuudha. Hamma gaa ijoollee waan kanaa dhiisi kallee. Waan feemesii dhiisi maaliif jennaan feemesiin tokko kan boorsaadhaa fuudhee si gargaaruun jiru abiifti. Isuma boorsaa fuudhanii siin gargaarre yookaan namni dhaqee rakkinatti matee arakaata goggodhani. Jarri mana jalaa qofa bananii afaaniin akkanaa jedhanii waan sana himanii jennaan namni gargaaru kunoo eenyu. Ijoollee mana midaamirree waan gargaarsa jedhame kana irraa hirmaattee akka ajaa'iba maashaallah yeroo danuun arga yeroo ati faatee gargaarsiftus yeroo maakiin gargaarsiftus wallaahi dhaqee jala taa'ee nan arga garuu nama gargaaruun bareedduu obboleeyyan maaliif gargaartanii miti nama gargaartan kana adda baafadhaa. Fakkeenyaaf gaafa nama dhukkubsataa yeroo tokko ati faatee kun nama dhukkubsataa kan bakka waan akkasii kana of bira fiddee teessee gargaarsifti nama akkasii argite waa tokko rabbii siif kenniifatillee jechuudha gargaari. Immoo nama akka kanaa kana keetiifuu mana arabaa keessa jirtaa isiin qaxalee taate jechuudha. Akkana ta'eetan akkuma ta'etti waraqata kiyya baafadhee mana midaamii keessaa ba'uu qabatte. Ati immoo ka waggaa meeqa shinti beetee arabaa dhiite waraqata hin qabdu yoo gadi baatee akkatti gadi baatee hargalfattuu hin qabdu. Ofii keetiin qabdu akkamitti namaaf birrii buuftee akka wanni kun namaaf godhamu goota. Su'aal ambara wanni ijoollee keenya taaru kana bakka naa deebisaa meemee maali yoo sababni isaa achirratti yeroo hunda yeroo waa ka'e kan fiigee dhaqu ijoollee mana midaamiti yaa obboleeyyan dhiisaa akkatti birrii kan argataa jirtan beeytanii hin irraanfatinaa akkatti birrii kan argataa jirtan akka qaldii wayitti akka safaaxaa wayitti argataa hin jirtanu rakkataa ollaa keessanii gargaaraa haalii keessan keessaa kennaa fi haadhaaf abbaa keessan iyyuu gargaartanii hin quufne kanaa jechuudha dhaamsi kan koo. Ammallee ijoollee feemesii jedhan yoo ati kaati sheeriitti gootellee ani ijoollee danuutti yeroo waqqaa waan qalbii nama cabsu kan nama rakkatee waan akkasii kana arge inuma sheerii goggodha yaani fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatti jechuudha. Garuu namni maanni jedhee garagalee ilaaluu hin jiru. Immoo gaafa namni tokko namni bicuusii asirraa beekamtii qabu dhufee waa tokko himate kaanii gargaarraaf kana goonaaf sana goonaaf jedhan wamummaan akka namni kadhataa ta'ee asirraa arbaa shiriinsaa iyyuu godhe jara feemesiiti jechuudha. Fakkeenyaaf Ahmad Naggaaruu fudhannu. Ani garuu maaliif kenneefis hin beeku yaala tokkoyyuu. Maanni beeytanii mucaan kun gaafa biyyarraa dhufurra jammaree ana duddeen eegaa ammaarreen eegaa jedhe haaya akka jedhee mucaan rakkatee jedhanii ijoolleen baay'ee wajjin rakkachuu turan. Keessumatti Raamadaan minaamii kan jedhamu sun jechuudha baay'ee tokko wajjiniin rakkachuu ture akka waan maalii aaleetti of bira kaa'ee nama of bira kaa'anii nyaachisanii obaatanii biyya namaa kana keessatti jechuun wallaahi jechuudha. Nama gaarii ta'uudha malee mustahiin namni akkasii hin jiru. Otoo akkas wajjiniin cinqamuu ammallee birrii yeroo meeqa funaanameef hammas inni cirraasha akilishee keessa ba'ee makiinaa bitaan jennee dheengadda afaan guuttatee dhufe. Namni gaafate sadaqaa kenniteef jechuudha. Sadaquma fedha yaani kanaafuu jennaan sadaqaa nama fayyaa qabuuf numaa hin kenninaa. Abbuma fedhe maan taane nama fayyaa qabu nama fayyaa guutuu rabbiin kenneef sadaqaa hin kenninaa. Sadaqaa walitti qabuudhaaf wanti isin tokko nama walitti qabdanii nama waan tanuuf hin jiru. Dhukkubsataadhaa kennaa yaakee meeqaa taamatu mandara keessa jira. Mee ollaa keessa laa gargaarsi wayituu hin jirtu jedhaanii nama kana fayyaa qabu dhufee rakkina itti himatu. Wallaahi mataa nama dhukkubsatanii baar. Wayii bismillah uummataa ajaa'ibaati. Maaliif akkasiin akka kana godhattanu Allahu aalim rabbumaa isaan tokkichatu beeka. Wallaahi